keesseen itti si fakkaate moo? Nuni kasi raasasan. Ada Fatih. Fatih akkam garuu? Ada Fatih. Fatih daa'ima xiyyaa. Naada Fatih gaaffii si gaafannaa ishee. Dhiira borcii qabu akkam gootame? Bar dhiira borcii qabu dhaggeeffadhu. Balbalaan cufaa siin jala balbalaan cufata. Balbalaan cufatta zabanyaa godhatudha. Dhiira borcii qabu bar meeshaan keessa ol seeni jedhanii yaada. Beekaa maqaa. Gassene mana galchaane dantaa isaatiin. Ke borcii ol harkise. Ilaali. Ilaali haka inni ganaa asii ganaa luqqiseetiin iyyuu hin ta'u malee haadha Fatih. Nama. Yaa taasisaa kiyya nama na galchee gara barbaade haa seenu. Aadaa kana kunoo akkana jira kunoo. Yoo harma kiyya kanallee akkana godhee sosocho'a. Inni dhaabar. Ati borcii hin qabdu isiin borcii qabdi. Egaa ati borcii qabdaa jettee akka kompileen hin goone saniif. Saniif haadha Fatih. Walaa mucaan si qamadee jira. No, akkas malee aayidiyaan isii san borcii qabdaa naan jettee garina ifaa jechitaadha. Korbeessa yoo feeyyadhi. Yeroo baraate ni adaba shamarran as jala jirtan. Tishartii illee ofirraa baasee isin mul'isa. Rakkoon qabu haadha Fatih jaalatamnaan dhiirri si jaalannaan waan kee maraa waliin si jaalatan beekte. Anta akka dhiira borcii qabdu si jammir hin jaaladhuan. Ishii kun anaa kan dhibee gara laalbee anaa kan yoo asirra naqee bar la haadha Fatih waan tokko natti beekuu qabda. Dubartiin lambar dhiira kana miira keessa galchuu hin dandeessi. Ati laal mi as keessa laal harma wanni kan jidduu isa kan irra ciiftee amma barasiise. Galgala TV laalla nama akkana soofarra hirkadha jira laala haadha Fatih soofarra akkana hirkadha ati asirra ciisuu qabda. Yeroo san harkaan akkana kana godhuu qabdadha. Maal kotoota harkaamee wanneen kotoota maal lafee kotoota harkaan. Yaa kii borcii guddaa. Kabaroo barbaadde. Kabaroo walaa dhugaa kabaroo barbaaddaa baay'ee haadha Fatih. Kabaroo bakka jiru. Kan daa'ima waliin haasa'iin kun rifeensa bobaa jalaa tumbaafne waliin. Walaa dhugaa kennu. Rabbii kiyya walaa laazim. Nama shamarran as jala jirtan. Mee lakkoofsa takka tuqa maal laatu shaayidha badana. Mee lakkoofsa takka achi fuuldura takka. Gadi mana bee? Gadeen kun. Mee lakkoofsa takka tuqa. Anaa kanamma yoora. Anaa kanamma gulara raftan. Yaa taa'ishaa otoo simoo yadheetan asi kaaya walla. Yaa Rabbi taa'ishaa harka kiyya keessa oolchi wallaahi tadakkukaa yaa Rabbi kakadhe. Yaa Rabbi takkitti harka kiyya keessa oolchi taa'ishaa. Guys, namni koo malee mana jiru. Laalama jedhi hundinuu garreessu jirti. Qoy mucaan kun asii adeemuti. Ofirraa qabeessi ni mul'isa. Oshee? Wallahi. Anamni jaartiin amma gaafa jaartiin jee dhuftu jechuun akka ani borcii filee takka hin baafne ganama subii amma dhaabii kana nyaadhee daqiiqaa 5 raftii godhee achiin booda ta'ee si taa'ee kan akkanuma dhaabadhee jedhati. Egalee akka inni kun hin baane amma jaartiin yoo asirra raftu laa garaa kan oguusin akkana qaqqabatu anillee miira keessan isinillee miira keessan. Yaa kee haadha Fatih tan wallahi yeroo maraa bara akkanuma naan jetti. Shit. Ati bakka kana si qaqqabnaa miira keessa seentaa. Borcii hin qabdu isheen. Taadaa eessan borcii eessan miira keessa seena taadaa asfaana qaqqabattee asfaa achi jidduu fa'a. Hin jiraanne malee duraanii akka keessanii bakka lamaan miira keessa seenu ranyuuti. Ande. Yaa wallah. Daa'ima sanii jedhiin. Baaki wallah kan naan jetti mataan istirahaa dhifaate. Yaa nama rifeensi kiyya guutuu. Guys, namni kuma lama naa kennu hin jiru anaan as gala. Kunillee yoo wanni jedhe wallah anaa dhafaateef jecha borcii baasee dhufuu yabbii kiyya. Guyyaa sadii keessa baasaa baraan. Yoo borcii baasee garuu wanni kiyya keessatti ol jedhee sodaadhaa. Duruu hin jirtu kaka borcii baafnaan ol deebitu. Ati maal barbaadda? Ati maal barbaadda shimii? Borcii moo meeshaa barbaadda? Yaa borcii moo dhiira qaama bareedaa qabu barbaadda? Ati mucaa san kaameraa attachi qabmee lullu qaama isaa rifeensa isaa irraa gageensa isaatti ilaalee deebii bareedduu deebisaa fi achi qabmee. Mudduu
دبا اساسي بقول فول اساسي تملسي Fuula ni dachi kamet. لا فول اساسي لا لوكا ساقني قولا No, no, achi kuch mein rata chika bika. Fuula na timu disi mera ko kabu kuch. Achi mal surre na ul kabdan chika. هركا ساقني قولا سيمبوليشون نيله هركا زاري بر والله وبالله وبلسكي يا زميلي سوشيال ميديا انجالتني والله نادو قيونا انا قد بيتا Ta tu boleh sekarang kena. والله لازم كوش جرا كامي جرا هندينو يا جيم ها سكر هذا هو راسي انت ما لتعرف ده ما ميغامي ديفيس نادو ليبي سان ليبي يا كي مش عندك سربان ساربوتو زاري لا 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 رفاتي لا Dulu fuula oli timma dokat. سوشيال ميديا ام فيلو كاني والله تكا تيك توك اب ما تيك توك يوم كم انا ما لا لم Nis baka. Giri live. وكا ديس انا ما كان نارغون فيلو Ya hisbi kana tab ko daisin. انا تاب قول انا من بلا ما في نمي بابي دمي جها ولا كما دبا سميرتني اون Boleh sakit atau share ko dulu lah tarap biji lagi. هذا فاتي نجار أولي اللي بقول اللي ماشي ما هذا فاتي ان دبا سوري ما بورتي كان بويا لما باسس يعني سيسو لو فرا بل سرا كون كاو باسس يعني سيسو والله ولا سينو تكاد ولا Wala ba sinagarsi si Kuya Lamat? بدأنا كده أنا ما أعرف بيتا نمني أنت أبدي فانيا تنيا دلا أنا ما أبدي نيا تنيا يروبا إيوان نترى كتير دستوف نيا تنيا بقول كأما كي يكان كيس غوتو فيك سينغالي أس بكر بشان رامات دومان دوكيس أسيسيرا سينغالي قالوا لا كانت تاينيا أنا ما قالي كذي كلام ما أبشاجي شو يروبا ريستورانتي كيستاني غراد أنتاني يا تاني كابتو كان يجيب كتاني كابتو جتشو يو قدين ترى ناتي كونين سيجالي أشومن تيجوكيها أنا بدي بفيش سيجالي أنكنا دابتين يا دولا كده أبو سميرة تيجي ولا شيء guys ababu la mana akina Moses takalle ngura ya fu gubade amma samira no asjale tete hawtu jirti aisha kare mo kala kan Barichi Amazon irra jira Fati ba dum jadi bitaddu. Eh? Amazon irra jira Fati ba dum jadi bitaddu. fati sad de zaneri na fati mar gura rab sugar hanga la kisha marame amma wallahi lazim ni walliki ya kana ganida asin akana gura ni ben kafatan asin bela da fatu asin bari ji kada lafe ji kullu lafe bi ifaje ba sai yaki wallahi ifaje malai zumbulu me di Mati wati yon to mal gori nanjeti mal gori yetta inshallah ana bafte dinicha. ale du ba ji je wagga furu bi nafsi ka wajana janatur hadi fate guduftu asirra ce ta jecho me samira kana gori me samu me ko moshani kana ba ta kana gori wallahi guys la ba da yaji nan mana Moses ya kalle da bana yake a yi babu da bilo ta da min butu da min ke saya abo shamaran ku bashan shan ba sa da kana ku bashani ba sa sai Nuracha Bicara. Already anira referensa la perra ka don jala da. ya wallahi la Hasta kaisa kana miti mane. la da fate la ma arraba baste wallahi fate ile ma Mani taraba ba. Mani taraba ba. bari barraba baste da fate ba na ga mane na mega taraba sila la ba si Samira ba Akan mo goda tarisa akan mo rata amano bakara da. Tasha sontane makam bakara da. wallahi sai amma
تنقصره جبنا والله نكمل لا لا فاتح خلون دون ولا نسكت الدنيا هذا جماعة جماعة يا تفكر ايش كل ما زي كل ما زي سورة مكررة نسان كمان ترى والله ينتهي surree mukarra rakkisan hin jenne surreen isaa waan mukarra diranii biraa badan fakkaattedhe surreen inni gaggodhate. ما هاي ترى بني كنا نعرف osoma fiiguu baatera waan keesseen itti si fakkaate Nunni kasi biraa haasawsan. dhafaatee faateen akkam garuu dhafaatee فاتن برجال دائما تيجا لا دفعت قافي سيقافا ناشي نani يربورتي كم أكم قوتني برد يربورتي كم ولا جفتو Balbalaan cufaa siin jala balbalaan cufata. balbalaan cufatta zabanya godhatu da yirabورتي كم bar meeshaan keessa ol seeni jedhan yaa beeta maka Seene man nagalchaane dantaa isaati. kee borcii ol harkise ilaal gadaati hakanni kana asi gana luqqiseeti niyyuu isa'u malee agafaate naama Yaa taayisaa kiyya nama nagalchee gara barbaade haaseenu. Ana kana kuno ana kana jira kuno yo harma kiyya kanallee akkana godheen sosocho'a inni dhaaba ati borcii hin qabdu isiin borcii qabdi egar ati borcii qabdaa jette akka kompileen hin goone saniif agafaate walaa mucaan si xamadee jira no akkas malee aayidiyaan isii san borcii qabdaa naa jettee egar ina ifaa jessitaa dhaaba Korbeessa iyyuu feeyyadhi. yeroo baraate ni adaba shamarran as jala jirtan tishartii illee ofirraa baases ni mul'isa fuulli kiyya kunoo rakkoon qabaadha baatee jaalatamnaan dhiirri si jaalannaa waan kee maraa waliin si jaalata beekte Anta akka dhiira borcii qabdu si jammir hin jaaladhuan. ishii kun anaa kan dhibee gara anaa kan yoo asirra naqee barla haadha faata waan tokko natti beekuu qabda dubartiin lambar dhiira kana miira keessa galchuu hin dandeessi ati laal mi as keessa laal har wanni kan jidduu isa kan irra ciiftee amma barati galgala ma TV laalla anam akkana soofarra kadha siin jala laala dhafaate soofarra kana irkadha ati asirra ciisuu qabda yeroo san harkaan akkana kana godhuu qabdadha Maal kotoota harkaamee wanneen kotoota maal lafee kotoota harkaalee. yaa kii borcii guddaa kabaroo barbaadde kabaroo wallaa dhugaa kabaroo barbaaddaa qaa jaala baate kabaroo bakka jibbuu Kan daa'ima waliin haasa'iin kun rifeensa bofaa jalaa tumbaafne waliin. walaa dhugaa kee hin qabu rabbii kiyya wallaa laazii inde nama shamarran as jala jirtan mee lakkoofsa takka tuqa maal laatu shaayidha baduu mee lakkoofsa takka achi kun jirta mee lakkoofsa takka tuqa anaa kanamma yoora anaa kanamma gulara raftan Yaa taa'ishaa otoo simoo yadhee tana sikkaaya walla. Yaa rabbi taa'ishee harka kiyya keessa oolchi wallaahi tanatti yaa rabbi kakadhe. Yaa rabbi takkitti harka kiyya keessa oolchi taa'ishaa. Gaas namni koo malee mana jiru. Laala madiyyaatti hundinuu garreessuu jirti. Qoy mucaan kun asii adeemuti. Ofirraa qabee isin mul'isa. Ishee? Wallaahi wallaahi. Anamna jaartiin amma gaafa jaartiin jee dhuftu jechuun akka ani borcii filee takka hin baafne ganama subii amma dhaabbii kana nyaadheemi daqiiqaa 5 raftii godhee achiin booda ta'ee si taaphi kan akkanuma dhaabadhee jalatti. Galee akka inni kun hin baane amma jaartiin yogguu asirra raftu laata. Garaa kan hogguu akkana qaqqabatu anillee miira keessan isinillee miira keessan yaa kee haadha baatee tana wallahi yeroo maraa bara akkanuma naan jette shit Ati bakka kana si qaqqabnaa miira keessa seentaa. borcii hin qabdu isheen taadaa eessan borcii eessan miira keessa seena taadaa asfaa na qaqqabattee asfaa achi jidduu faa hin jiraanne malee duraanii akka keessanii bakka lamaan miira keessan seenu ranyuuti. Ande. yaa wallah Daa'ima sanii janni jedhiin. Laki wallah kan naan jettee mataan istiyaraa dhufaate.
Nyaana mari feensi kiyya guutuu. Gaas namni kuma lama naa kennu hin jiru anaan as gala. Kunillee yoo wanni jedhe wallahi haadha faateef jecha burqii baasee dhufuu yaabbii kiyya. Guyyaa sadii keessa baasaa baran. Yoo burqii baasee garuu wanni kiyya keessatti ol jedhee sodaadhaa. Duruu kan jirtu kakaa borcii baafnaan ol deebitu. Ati maal barbaadda? Ati maal barbaadda shimee? Borcii moo meeshaa barbaadda? Yaa borcii moo dhiira qaama bareedaa qabu barbaadda nyaata? Ati mucaa san kaameraa attachi qabmee lullu qaama isaa rifeensa isaa raaga qeensa isaatti ilaalee deebii bareedduu deebisaa fi attachi qabmee. Mudduu isaa dabbaa isaatiif kan fuula isaatitti mul'ise. Fuulaan isaa achi qabmeetti. Fuula isaa. Luka isaa ganni gawlaa. No, achi kucina irraa attachi qabi kaa fuula natti mul'isanii rakkoon qabu kucina achi maal surra irra ol qabdaan nuti qabu. Harka isaallee ganni gawlaa. Si mul'isoo inni illee? Argite? Zarii bar wallahi wabillahi obboleessa kiyyaa sooshaal miidiyaan jaalatin wallahi. Na dhorgayyo ana gadi beeka. Taataa obboleessa kan kennamu. Wallahi laazim kucee jara qaamni jara hundinuu yaa gimti. Sukara. Tata godhaasi. Nde? Maal jettaa lafaati amma meeqaami deebisan naa deebisuma? Deebisan deebisuu. Yaa itti mucaan taatu sarbaan isaa guutuu zarii dhala. Akka ilaala dafaatee laa. Gara fuula oliitti immoo dhokkata. Sooshaal miidiyaan fedhu kaanii wallahi. Takkaa tiktooka aappima tiktooka iyyuu hin qabu. Anama Green live. dhokadhee seenaan makka inni na arguun fedhu. Yaa hisbii kana taaptaap godhaa isin. Taaptaap godhaa namni 200 fi namni 126 walla akkuma dabbaa samii irratti mi'aawan. Obboleessa kiyya tokko isheen godhadhuu laata rabbii jedhaati. Ada faatee nagaan oolillee bulillee. Mee haadha faatee dabbaa sorry maal borcii kan guyyaa lama baasee si argisiisu garuu ofirraa balleessa rakkoo hin qabu baasee si argisiisu wallahi wayii seenuu qabu. Takka dure ati. Wallaa baasee agarsiise guyyaa lamatti. Mataan argite. Anam maaliif beektaa? Namni an dhaabbadhee faa nyaata nyaadha laala nama dhaabbadhee nyaata nyaadha yeroo baay'ee wanna argitu jirtuuf nyaata nyaadhu kun qaama kiyya kana keessa guutuu fiika. Singaleeni achi as bakka bishaan irraa maddu keessa sesseena singalee garuu yoo akkana taa'ee nyaadhu mee nama garii laalama abashaa jechuudha yeroo baay'ee reestooraantii keessa taa'anii garaadhaan taa'anii nyaatanii qabattoo kan hiikkatan. Qabattoo jechuuf yoo gadin taru nyaati kunniin singalee achumatti gogee haa. Singalee an kanaaf dhaabadhee nyaadha wallahi. Akka daabboo samii irratti mi'aa wallahi shaayii. Guys, abaaboo lamaan haa kennaa ati namni namoosisu akka illee hin godhu. Xiyyaafuu gubadhe. Amma samiira nu as jala teettee hawwatu jirti Aishaa kan yoo akkana. Qorichi Amaazon irra jira faatti baadum jedhii bitadhu. Amaazon irra jira faatti baadum jedhii bitadhu. Faatti isaa jedhanii faatti maal godha rabbi sodaatu. Laakiin shamarran mee qabu wallahi laazim walli kiyya kan arganidha. Asin akkana godhanii leen kaafatan asin ilaala faatu asin. Bariitii kana laaltee lafee jetti. Kun lafee miti ifaajee baase yaaki. Wallahi ifaajee malee simbulu meedhi. Mati waatiyyoon tun maal godhe naan jetti maal godhi jettat inshaallah ana baaftee dinicha. Ani dubbaate si jecha waggaa afurii miti naafsi ka wajjanajjanaa ture. Haadhi faatee hogguu dhuftu asirra ciistee jechuudha. Mee samiira akkana godhi mee samu mee qomoo shanii kana baase akkana godhi. Wallahi. Guys, lama baay'ee yaa'ii nama namoota sakkallee dhabanaa itti yaa'ii biloota kanneen guutuu kanneen keessa. Aboo shamarran quba shan baasaa akkana quba shanii baasaa. Quba shanii baasaa isin. Gurraacha. Bichaadha. Already an dhiira rifeensa laphee irraa qabdu hin jaaladha.
يا والله لا أصلاً كيسا كنا متماني. لا لا فاتح لا ايه ما الرب باست والله فاتح نجد ما ما نتدرب بان. ما نتدرب باز. بالي بالرب باست فاتح نقو ماني نعم ميجا ترى بس جل أبغى سميرا بس أكن نقول تاريخ أكن نقول تا أمانو بكرة دا متا. تاشا سونتاني مكان بكرة دا. والله يا أما تكفر جبنا والله نكمل لا لا فاتح فنون دون ولا نستيس جرازوني هذا جماعة جما. يا